بسم الله الرحمن الرحيم مقا ربي تنجل قمنا كون سينا أبا بكريت وبليان كينيا سينا أبا بكريت توكو لما إيجا جدامي أما كتا جافار رجرا كون جلقبا كتا جافاتي كربين كتا جافا كنا ولتنو قبي الحمد لله رب العالمين وبليان كينيا أكم جرتان نجا baga rabbiin har'aan isin ga'e isiniin jecha warreen chaanala kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib nuuf godha, viidiyoo kana immoo laayik, koomentii fi sheer godhaati obboleeyyan keenya biraan nuuf gaa isiniin jenna. Egaa kun kutaa ja'affaati. Kutaa takka lama sadii afur shan jennee har'a kutaa ja'affaadhaan walitti deebinee jirra fedhii rabbiitiin. Jalqaba maali gosa yookaan sanyii abbaa bakrii dubbannee xumurree, maqaa abbaa bakrii dubbannee xumurree, ammallee duuba har'a kan dubbachuudhaaf deemnu fi islaamawuu abbaa bakrii dubbannamee akkamitti islaamawee, yeroo kam islaamawee, akkamitti islaamawee waan jiru dubbannaa yoo rabbiin jedhee. Kanaaf hanga xumura viidiyoo kanaatti nu waliin turaa isiniin jenna. Zikruu bada islaami waa'een jalqabaa islaamummaa isaa dubbachuudha. kanuma gaditti akka nu hordoftan isiniin jenna. Arrabiicata bni Kacbin qaal kaana islaamu abii bakrin shabiihan bilwaxyi. islaamawun abbaa bakriidha waxyiidhaan walitti fakkaata duuba. waxyiidhaan walitti fakkaata jechuun akka waan waxyiin samiidhaa dhufee amani isaan jedheeti jechuudha. waxyiin jechuudha islaamawunsaa akka waan waxyiin samiidhaa dhufee amani isaan jedheeti jechuudha. Mina samaa jechuun samiirraa akka waan dhufeeti jechuudha. Mee waliin haa turru. Wadhaalika annahu kaana taajiran bishaami. Abbaan bakrii akkuma beekamu duraan naggaadee ture, gara shaam deemaa ture, shaamii fi makka jidduu deemaa ture. Inni nama makka hogguu ta'u, nama makka jiraatu hogguu ta'u, dhalataa makkaa hogguu ta'u, bakkinni immoo irraa mi'a yookaan meeshaa fidaa ture eessaa? Shaamii jechuudha. Naggaadee ture. Akkasi jechuudha maashaa Allah. Akkasi sara'aa ru'yaa bakki dubbiidhaaf duuba akkamitti akka amanee jalqabni amanuusaa manaama tokko argee jedhan gaaf tokko. osoo ergamaan keenya hin ergamin duratti manaama tokko arkee jedhan. fara'aa ru'yaa faqassahaa calaa baxiiraa. namicha baxiiraa jedhamu tokkotti odeesse. namichi baxiiraa jedhamu kun shaam jira. nama shaamiiti inni. haaya shaam jira. abbaan bakrii manaama argeeti. duuba baxiiraa ka jedhamu inni raahibeedha. baxiira ni raahibi. baxiira nama jedhamutti hime. raahibee yookaan raahib jechuun akka lugaa afaan arabaatti maal jechuudha? raahibuma jechuun akka afaan arabaatitti rabzun nisaa'i wattikaadhu sawaamici jan. dhalaa yookaa'uu haadha manaa fuuchuu dhiisuudha. jaartiirraa fagaatanii fuudha dhiisanii kalawaa jaaratanii qophaa bahuudha jedhan. haaya kunis raahibee jedhama. karaa takkaan immoo kanuma maanaa kanaan galuu arraahibu jedhan molossee jechuudha. raahibee jechuun molossee. raahibeen kuni zamana duraa ture. nabiyyii keenyaan duratti ture. warra kitaaba injiilitti amanaa ture jechuudha. qeesii jechuudha. qeesii ammaa osoo hin taane kan kitaaba duriitti amanan akka kitaabni san gabbu'etti kan amanaa ture. akka ammaatti molossee jenna.
haya arraahibu raahibee jechuun je almutacabbidu ibaadaa gochuudha fi sawmaacatin goojjoo jaaratanii minan nasaara inni sunuu nasaaraarraa ka ta'e dur haya yatakallaa an ashgaali dunyaa shaagala duniyaarraa achi bahuudha qophaa bahuudha ammallee duuba zaahidan fiihaa duniyaarraa dantaa dhabuudha duuba muctazilan ahlahaa nama duniyaatti dhidhiyaatu saahibuu dhiisanii qophaa bahuudha jedhaniin duuba haya duuba kanaani raahibee jedhaniin walumaa galattuu raahibee jechuun molossee jechuudha amma ma'anaa raahibee jechuu barree akka yeroo ammaatti molossee jedhaniini garuu immoo ergamuu nabiyyii keenyaatiin duratti nama kitaaba injiilitti amanuu osoo quraaniin dhufin duratti injiil dhugoomsee goojjoo ijaaratee goojjoo san keessatti rabbi gabbaraa haadha manaa fuudhuu dhiisee rabzu nisaa'i wattikaadu sawaamici akkuma jedhan dhalaa ofirraa dhiisanii masjida galuudha qophaa ba'ee rabbii isaa gabbara ibaadaatti jajjabaata duuba amma yeroo keenya ammaa kana ammoo duuba molossee jennaan duuba haya duuba obboleeyyan islaamaa abbaan bakriidha manaama argee jenne manaama kana argee raahibee tokko jira manaama kana gaa namoo waa beekutti himataniimi namichi rabbi gabbara akkaan bahiiraan kun bahiiraa namni jedhamu kun akkaan rabbi gabbaraa ilmii tooraatillee ni beekaa ilmii hundaatuu ni beekaa kanaaf maqaansaa bahiiraa jedhama bahiirani raahibi innuu achumaanuu molosseedha inni immoo haya faqaala lahu molosseen sun ni jeeni min ayna anta eessaati ajeen abbaa bakriitiin ati eessaa ajeen faqaala min makka ani makkarraa'ii jeen faqaala min ayyihaa makkarraa'oo akkamii shanyiin kee maali akka waan jeeti gosa kami akka waan jeeti qaala min qurayshin an qurayshiirraa'ii jeen duuba abbaan bakriidha an qurayshiidha jeen duuba hojiin kee oo maali maal hojjattaa biyya isaa dhaggeeffatee gosa isaa baree hojiin kee oo maali maal hojjattaa jennaan duuba qaala taajirun jennaani an naggaadeedha nin naggadaa je qaala in sadaqa allahu ru'yaaka fa innahu yub'athu nabiyyun min qawmika jeen manaama ati himte kana yoo rabbiin dhugaa godhe ganaa duuba nabiyyii tokkot ergamuudhaaf tahaa isin keessaa jeen من قومك تكون وزيره في حياته وخليفته دوبات مو اتعانا ساتاتا ايغا مو الندوه من بعد وفاته ايغا الندوه مو خليفة يوكا بكبوا ساتاتا جين دوبا فاثر ذلك ابو بكر اكاسد دوبا بام بكر يعني غمد في نفسي وفي خيسك غمد حتى بعث النبي صلى الله عليه وسلم hanga ergaa rabbii ergamutti duuba faja'ahu akkasit duubaan ergamaadha jee faja'ahu ergaa rabbiitti ni dhufe abbaan bakriidha faqaala yaa muhammad yaa ergaa rabbii maddaliilu alaa maa tadda'ii nabiyyummaa keerratti maali ragaan jeen qaala arru'ya allatii ra'ayta bishaami haya manaamaati shaamitti agarte sani ragaan kiyya manaama gaafattoo sanii jee duuba maasha allah amanuudhaaf deema abbaan bakriidha jechuudha duuba haya ra'ayta bishaami fa'aanaqahu duuba abbaan bakrii ergamaa dhudhungatee jala gaggalee gateettii yookaan morma jala galee mu'aanaqaa godhee waqabbala duuba abbaan bakrii ni dhungatee bayna aynayhi ija isaa lamaan kana jidduu ni dhungatee ni gammade duuba waqaala ni jee achi boodaan ashhadu an laa ilaaha illa allah akka gabbaramaan takka hin jirre rabbiin malee ragaan bahaa wa ashhadu annaka rasulullah ati erga rabbii ta'uu ragaan bahaa jedhe bo alhamdulillahi rabbil aalamiin
duuba dhiirti akkasitti gizee dhugaa agartee ni fudhatti jechuudha. Dhiirti gizee akkasitti dhugaa agartee ni fudhatti ni qeebaltii. Nuti har'a ragaa meeqa gurraan dhagahaa meeqa ijaanis argaa akkasitti imaana irraa fagaannaa. Duuba namoota hedduutu kijibsiisee saahireedha fa'aa jechaa turanii kun sihiriidhaan malee kun nabiyyummaa mitii jechaa turanii. Abbaan Bakrii immoo akkuma dhagaheen bira hin dabarre ragaa bira hin dabarre akkasit duuba itti amane. Gariin fa'aa guyyaa takka qofa itti amanee akka Waliid bin Mughiiraadha. Guyyaa tokko amanee cimee eega guyyaa tokko amanee booda irraa garagalee kun falfala jedheen. Kun falfala nama beekaa jeen duuba akkasi guyyaa tokko amanee irraa garagalee akka Waliid bin Mughiiraa fa'aa ni jira. قال أبو بكر رضي الله عنه دوبا أبان بكر لا أقص من جئ وما بين لابتيها أشد من سرور رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامي جدوبا لابتيها جتون غار لما غرغدا جرجن غار لمان وان غار لمان مدينة جدو جرورا إسلامو خيان غافتو إسلاماويتو ergaa rabbii gammachiisee jee duuba akkasit duuba gammachuun ergamaadha itti fufe jechuudha. Ni gammadee isaan lachuutu ni gammadanii duuba ergaa rabbii aybeessaa turan jechuudha. Gaara lamaan madiinaa tokko jira akshabayni awlaabatayhaa jee duuba adiida takka keessatti ni jira. Aayishaa irraa odeeffame rabbi irraa haa jaalatu. عائشة مال جتي حديثة قالت خرج أبو بكر يريد النبي صلى الله عليه وسلم قابتك أبان بكري جتي أبان كوني بي إرقى ربي برديمو حملات بي وكان له صديقا له في الجاهلية أكما إسلام الناكستي شريكة تران جاهلية خست اللي ولججبودا وللشريكة تراني جتدوبا فلقيه Abbaan Bakriidhaa duuba ergamaani qunnamee deemeeti Abbaan Bakriidhaa ergamaani qunnamee duuba yaa obboleeyyan Islaamaa faqala yaa Abal Qaasim yaa Abbaa Qaasim ilma takka Qaasim ka jedhamu ka bargaan rabbii jarri kuffaaraallee Abal Qaasim jedhaniin duuba muumintoonni boodarraa yaa Rasuulallah yaa Nabiyyallah jedhani yaa ergamaa rabbii jedhanii yaaman. Ammoo warri amantaa keenya kanatti namanne Abal Qaasim jedhaniin faqattu min majaalisi qawmika wattahamuuka bilcaybi duuba yaa Abal Qaasim jeen Abbaan Bakrii guyyaa sani namanne akkuma isaan yaaman jedheeti yaama duuba faqattu min majaalisi qawmika taa'icha ummata keetii nan dhabee jeen duuba wattahamuuka bilcaybi si shakkanii si aybeessanii li'aabaa'ihaa waadiyaanihaa kanat amantiitii xiqqeessitu amantiidhaan duuba amantii isaan qabatan abboota isaanii tiini nu aybeessa jedhanii si himatanii jeen duuba faqaala rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallama ni jee duuba ergaan rabbii inni rasuulullah an ergaa rabbiiti ergaa rabbii dhugaasanii ad'uuka ilallaahi azza wajalla gara rabbi gabbaruuttin siyaama duuba dacwaa isaanii fixate falammaa faraga rasuulullah sallallahu alayhi wasallama ogguma ergamaan dubbii isaa xumuree fixatu rabbiin dhugaan gabbaramu allahaadha an immoo ergamaa rabbiiti oggunni jehu duuba maal jedhee Abbaan Bakriidha womaa bayin duuba akkasitti ni amanee xumurarra akkuma hadiisa reefuu dubbannee Abbaan Bakrii illee ni dhugoomsee wamaa bayna al-akshabayni aktharu minhu suruuran biislaami Abii Bakrin haaya waan gaara lamaan madiinaa jidduu jirurraa islaama'uu kiyyatu abbaa koo gammachiisee jette duuba خرجه الحافظ أبو القاسم هايا لابتين أو الأكشبين كجنة غارا غرغدا لما كجنة دبن ريفومو هايا الأكشباني جبلا مكة غارا لما يوكا تب لما غرغدا
makkatti argamu waminhu laa tazuulu makkatu hattaa yazuula akshabaaha makkaan hin deemtu akkuma jedhamee jiru hanga tabbi yookaan gaarri san gurguddaan san deemutti makkaan hin dhabamtu akkuma jedhanitti jechuudha duuba. Haaya hadiisa ummu salamaan odeessite keessatti ummu salamaa jechuun jaartii yookaan haadha manaa ergaa rabbiiti. Haaya qaalat kaana abuu bakriin abbaan bakriidhaan tahee akkin itti amane hogguu dubbattu abbaan bakriidha saahiba ergamaadha ni ture jetti duuba. falammaa bu'isa sallallahu alayhi wasallam hogguma ergaan rabbii ergamu inxalaqa rijaalun maca qurayshin ummanni qurayshiidhaan deeme alaa abii bakrin gara abbaa bakriidhaan deeman faqaaluu yaa abbaa bakrii jedhaniin inna saahibaka saahibtichi kee haadaa saahibtichi kee kun qad janna jedhan jinnii ta'ee jedhaniin jinniidha dur nama amma jinnii ta'ee saahibni kee jedhaniin namuma fayyaa kana jinniitti deebisuu gartanii namni ogguu namni isaa waliin akka fedhe ta'uu didee ogguu namni karaa haqaa qabatee dhugaa namatti hime namni maqaa biraa namaa baasa nama jijjiiree maqaa baasa shororkeessaa faa jedhanii shanee faa jedhanii maarree jedhanii akkuma amma deemaa jiru kanaga ammuma maqaa tolchanii bocanii soqanii asisnii baasanii saahibtichi kee jinnii ta'ee jedhaniin duuba. haaya mee haa dhaggeeffannu duuba. haaya qaala abuu bakri wamaa sha'anuhu maali haalli isaa akkamitti jeen qaalu huwa dhaaka yad'uu fil masjidi masjida keessatti duuba rabbi kadhata yad'uu jechuun gara biyya yaamaa jedhaniin daawaa godhaa masjida keessatti ilaa tawxiidi ilaahin waaxidin gabbaramaa tokko qofa gabbaraa jedha jedhan wayazuucumu annahu nabiyyun annabiyyi dhallee ofiin jedhaa jedhaniin. haaya isaan 360 gabbaranii beeka muka 360 gabbaranii maqaatti baasanii ergaan rabbii immoo tokkichuma allahaa gabbaraahii jedhan saniif tokkichuma qofa yaammadha yookaan gabbaraa nuun jedhaa jedhan. faqaala abuu bakriin abbaan bakrii dubani jedhee waqaala dhaaka akkasuma je'ee hiijeen qaaluu na'am huwa dhaaka fil masjidi yaquulu kunooti masjida keessa gaafadhu jedhaniin faaqbala abuu bakriin lannabiyyi sallallahu alayhi wasallama duuba ergaa rabbii irratti ol seenee ulaa dhadha'ee aya ogguutti mul'ate qaala lahu abuu bakri yaa abalqaasim malladii balaganii anka ummannoo akkasiin jetti dubbiin maal fakkaataa jeen qaala wamaa balagaka maaltu si ga'ee anni waa'ee koorraa maaltu si ga'ee yaa abbaa bakrii jennaan qaala balaganii annaka tad'uu litawxiidillah gara rabbi qofa gabbaruutti waamtaa wazacamta sobee jeasiin jeanii annaka rasuulullaahi أن أرجع ربي تيتسنجن جنان فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم يا أبا بكر وقال دبي يا أبا بكر إن ربي عز وجل جعلني بشيرا ونذيرا ربك يا جمتشيسا نقولي ديننا لنا قولي صداتشيسا في جمتشيسا جتون جنة عن جمتشيسا عذاب عن صداتشيسا وعلى ما نرجم يجودا وجعلني duuba na godhe ergamaa na godhe rasuula na godhe. haaya duuba ergaan rabbiini jedhe wajacalanii dacwata ibraahiima haaya eebba nabiyyallaahi ibraahim illee rabbiin sababaa na godhe je eebba nabiyyallaahi ibraahim takkaawu kadhaa nabiyyallaahi ibraahim ummata makkaa kana kadhatee ragaan kiyyaa akkas na godhee je eebba yookaa'u kadhaa nabiyyallaahi ibraahimiin kadhate qeebalamee je duuba kanaafuu sababaa tahe jechuudha. gaaf tokko nabiyyallaahi ibraahim dhaabbatee du'aayii godhee jiran kadhaan saadhaa suuratul baqaraa aayata 100
دمي سقال رلالدا مالجي ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ربنا يا ربي كينيا يا مؤامري كينيا وبعث فيهم ورمكا خنا خيست إرجي رسولا منهم إرجاء إسان الراته كبية براهن تينكا مكما كيسا قريشيرا مكما كيسا يا ربي إرجي جريتي نبي الله إبراهيم ربي كرته تري سببا قبلتي دعاء نبي الله إبراهيم ربي نقول إيجي نبا بكريتين جتشو دوبا وأرسلني للناس جميعا غربي هنداتنا إرجي هايا جني في نمتو إرجم جتشو دوبا قال له أبو بكر نجي أبان بكري والله ما جربت عليك كذبا والله تكاثرت صبتك الليل رتنا قري وإنك لخليق بالرسالة آتي إرقما لأمال تاوجين إرقما تاو قبداو نمال تاوجين لعظام أمانتك أمانا إيقاتشو خيتي جتشا باي أمانا إيقاتا وصلتك لرحمك رحمة متنفتا فرالين ففتا جين وحسن فعالك هجي اللي نتولكتا هجي فوقتا سرتنا قريجين هايا فأنا أبايعك أنا الراوك نوادين سقراجين فمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يده إرقامان الكساني باللسيفي حركة تكني فبايعه دوبا إرقامان أفاد دي قد أبان بكريدا وصدقه إساني لقومسي وأقر دوباني مركنيسي أبان بكري أنما جاء به الحق ونرقمان التنف عندي حق جين دوبا وني دبين يو رقا برچا ديمتي وانما فرچيف توچو دوبا دوبا أبان بكري أكسد كيبالي أكسد دوبا بالمني سيني أبان بكري دا حين دعاه وقلني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام قرى إسلام النار خرجه ابن إسحاق دوبا أبليان كينيا ورين channel kanaaf haaraya taatan subscribe nuuf godhaa video kana ammoo like commentii fi share godhaati obboleeyyan keenya biraan nuuf gahaa insha allahu kutaa torbaffaatiin hanga rabbiin walitti nu deebisu insha allahu rabbiin nagaa nu haa godhu nama dhaggeeffatee walirraa fayyadamu rabbi nu haa godhu isiniin jenna.